Egaa daawwattoota keenya Raashidii jechuun kana fakkaata. Raashidiin kun tumanii baala isaa kana mataarratti yoo dhawatan dhukkuba mataa hamuu namarraa fayyisuu danda'a. Kaansarii mataallee namarraa fayyisuu danda'a. Dhukkuba mataa moggaa takka hangam tokkoon dhukkubu kan yookaan sammuu harkifattu yoo irratti dhawanii jiran nama hirriiba dhabe akka gaariitti fayyuu danda'a. Irratti tumee irratti dhahisiin jenna akka gaariitti fayyuu dandeessa. Zeeta isaadhaa yoo dibattes kan jinni siirii budaa balleessuu danda'udha. Sihrii qabaachuu kee maaliin beeyta? Sihrii qabaachuu kee maaliin beeyta? Kottu mallattoo warra sihrii qabu, mallattoo warra hizdii qabu yeroo ruqiyyaa sharciyyaadhaa itti qaraanu namuu mallattoo adda addaa qaban. Akkuma budaa isa nyaatee fi sihrii isa godhamte san akkuma sihriin si godhamte gosa gosa budaan si nyaate nama adda addaa amala adda addaa qaba jechuudha. Kanaaf kan duraati yoggaa ruqiyyaa sharciyyaadhaa itti qaraanu garii ni deeqqifata, garii ni iyya, garii ni muga, garii ni gaggaba, garii ni lallaba. Garii ammoo ka'ee dheessa, garii quraana dhageeffachuu jibba gurra cuqqaallata, garii huccuu gurratti maratee jalaa ciisa, garii ammoo ni waywaata, garii ammoo ni hooysisa, garii ammoo ni haqqisiisa, garii ammoo waywaachisiisee of jibbisiisee, garii ammoo muka cafaqsiisa, muka yookaan dhagaa yookaan sibiila yookaan gidaara waanuma isa bira jiru mara, waan isa bira jiru mara cafaqa jechuudha. Hamma qaama kana guutuu of caccabsuu gahutti, haga gartee miidhaa ofirraan gahee of dhiigsutti. Garii ammoo ni fiiga ka'ee gara alaa ni baqatanii dheessa jechuudha. Kanaaf mallattoo adda addaa qaba hundinuu. Garii ni iyya si galee. Kanaaf garii ni waywaata hundinuu mallattoo adda addaa qaba. Baarakallahu fiikum. Ati sihrii qabaachuu kee yookaan budaa qabaachuu kee maaliin beeyta? Mallattoo duraati quraana rabbii dhageeffachuu si jibbisiisa. Neevar quraana rabbii dhageeffachuu hin jaalattu. Abadan namni sihrii qabu namni yookaan hizdii qabu ija namaa hamtuu jechuudha. Qur'aana rabbii dhageeffachuu hin jaalatu. Abadan namni asii qara'ee asii qur'aanni itti kaayame ka'ee bakka jijjiireenye. Si galee si keessaa wallaluu eegale shayxaanni ka'e si keessaa muka mura si keessaa onneete si laaleessee si dhibata. Nama gadi ni hiixachiisa akkana hiixachiisa. Eegartee quuqaan sirraa buqqa'u ceekuun sirraa cabdu hin jirtu. Ni hiixatta isaas si keessaa si harkisaa jira. Nama gadi ni hiraarsa bakka of jibbisiisa. Waan taatee iyyuu hin beektu gartee. Kanaaf nama garii imimmaa yaasisa ni boochisiisa. Nama garii ammoo of tumsiisa. Nama garii nama tumsiisa. Subhaanallah. Ka cinaa jiru hunda boksiitti kaa. Nama ciniina si galee waan adda addaa godha subhaanallah. Kanaaf waan laafaadhaa miti. Ati obboleessa kee obboleettii tiyya qaalii waan beekuu qabdu. Qur'aana rabbii achi yeroo dhageesse hirriibni sitti kaanaan muuminaan of si jibbisiisnaan bakka si jijjiirsisnaan bakka jijjiirtee galdaatee warraayixee of jibbitee sossootee dhiibattee jettee dadhabbiin si dhufee bakka waan siin taane tokko ni jira mizaaja si jijjiiree sittonuu dhabee bakka kana jijjiiri kai duraa dheeysi deem hin taane jettee sittu dhufaannaan mataan sirra guddannaan onneen tee si rakkannaan qur'aana rabbii qaraachuu qabda. Ati budaa qabda yookaan immootu mallattoo san caalaa badaa yoo qabaatte sihrii qabda jechuudha. Sihriidhaas kan adda baasnuun mallattoo ati qabduu fi akkaataa si goggodhuurraa mallattoo si jiru san lakkooyina hisaabneet waan hedduudha. Waan tokko lama miti kan sihriidha. Maatii ta'e keessatti, lubbuu ta'e keessatti, akkasuma hawaasa kee keessatti, mana kee keessatti yookaan alatti hojii kee keessatti akkam akkasi goggodhu maal akkasi jiru achirraa sihriin akkasi jirtu beekna jechuudha. Kan hizdiidha ammoo sanirra qallaaliidha. Atuu nama beektu ofirratti si galee. Kan sihriidha waan jabaadha silaa guddaadha. Kan ammoo hizdii fi sihrii akka itti adda baafattu mallattoon sihriidha guddaa cima waan baay'ee qaba maatii dabalata. Yoo ati nama haadha abbaa jala fira jala jiru jiraattes jara sanii mana san keessatti akkam akka jirtu. Yoo nama bultii keessa jaartii fi ilmaanii wajji jiru taates yookaan jaarsaa fi ilmaanii wajjin achi keessa beektu waan ati qabdu. Rakkina baay'ee qaba jechuudha qabsoo gurguddaa kan isaa. Kan hizdiidha ammoo achi gati sadarkaa saniin gahu. Si galee kan hizdii matuma kee dhuunfuma keetii irratti waan ooluu fi jeequmsa xixiqqaadha. Si galee kan akka amma reefu lakkoofne kana yoon hizdii qabaatte mataan si ulfaachuu quraana dhageeffachuu dadhabu bakka kana sosoosuu barbaadu wanni sittin tolin tokko akka jiru akkasan si goggodha jechuudha. Nama garii qaama fa'aa dhukkubsiisa gartee yeroo masan ceekuu duraan haftees yaadata jechuudha. Kanaaf ammoo irra guddaa wanni ati beektuun hizdiidhaas ta'e sihrii mallattoon jalqaba qur'aana rabbii dhageeffachuu si dadhabsiisa.
sittin tolu jechuudha. Si galee si muuyisiisa si raffisiisu barbaada. Kana jechuudha. Ammoo sihriin mallattoolee kana hunda dabalateeti walitti qabatee jechuudha. Kan biraallee gurguddaa kana caalu dabalataan qaba jechuudha sihriin. Kanaaf dawaan sihrii maal jettee ruqyaa sharciyyaati. Kootu baarakallahu fiik. Ruqyaa sharciyyaa qaraadhu. Furmaanni kee kan jalqabaa fi kan dhumaa isa. Yaa kan ilmaan keessa mukuramte, kan qabeenya keessa mukuramte, fayyaa keessa mukuramte, jaalalatee keessa mukuramte, maatii tee wajjin gartee walii galuu dadhabdee qabeenya keessa barakaa dhabdee, fayyaa qaama keetii dhabdee, rakkina sammuu